eegalee kan har'aaf qixeessineen Feesbuukiin Itoophiyaatti hokkora kakaasuun beenyaa birrii biliyoona 100 ol akka kaffalu himatame. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinkan waliin maal mari'atan? Miseensonni paarlaamaa Oromiyaa bakka bu'an Oromiyaatti nagaan akka bu'u gaafachuu kutaa lammaffaa. Oromoon keessaa nagaaf iyyuu qaba. Oromoon alaa nagaaf iyyuu qaba. Wantoota xixiqqaa irratti wal sakaalaa ooluu, wal jibbaa ooluu barbaachisaa miti. Rakkachuu Oromoo tokko, rakkachuu Oromoo biraati. Odeessa ispoortii fi odeessaalee gaggabaaboos qabnaa Firaa ol balaayee saganticha nan dhiyeessa. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinkan waliin hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa irratti mari'atan. Hamza Hussein. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed kora hooggantoota US Afrikaa irratti hirmaachuuf yeroo ammaa Ameerikaatti argamu. Dhimmoota mari'atan keessaa tokko dhimma waraanni Eritiriyaa Itoophiyaa keessaa bahuu irratti ta'uu dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa ibsaniiru. Mootummaa fi TPLF waraana waggaa 2 ture nagaan xumuruuf sadaasa darbe waliigaltee irra gahaniiru. Waliigalteen kun hanga yoonaa hammam hojiirra akka oolee fi dhimmoota irratti waliigalaman hunda hojiirra oolchuun Itoophiyaa deebisanii ijaaruu irratti qooda qabu irratti mari'anne jedhan ministeerri dhimma alaa US Antooni Bilinkan. Ministeerri muummee Abiy gama isaaniin nagaa akka argan qooda Ameerikaan baateef dinqisiifannaa kiyya ibseera jechuun fuula Tiwiitaraa isaanii irratti ibsaniiru. Waggoota dheeraaf Itoophiyaan Afrikaa keessatti michuu Ameerikaati. Karaatti michummaa keenya daran cimsinu ta'anneera jechuun ibsan. Waraanni kaaba Itoophiyaa karaa nagaan akka xumuramu biyyoota dura aantummaan dhiibbaa uumaa turan keessaa Ameerikaan tokkodha. Humnooti TPLF mariitti akka dhufan kataasisan Ameerikaadha jechuun kana dura qondaalli Itoophiyaa ibsanii turan. Haa ta'u malee aangawoonni Itoophiyaa Ameerikaan TPLFif caalsifate jechuun yeroo waraanaa himataa turan. Ministeerri muummee Abiy Ahmed kora dimokiraasii Ameerikaatti qophaa'e irratti hirmaachuun isaanii hariiroon isaan biyyoota lixaa waliin qaban fooyya'uu agarsiisa ka jedhan jiru. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Ned Price Blinken tarkaanfii mootummaan gargaarsi namoomaa gara Tigraay akka seenuu fi sochiiwwan tajaajiloota bu'uuraa akka eegalan taasisan jajaniiru jechuun ibsan. Blinken waliigalteen nagaa atattamaan akka raawwatuu fi qorattoonni mirga namoomaa idil addunyaa keewwan walitti bu'iinsi ture akka seenanii qoratan gaafachuu isaaniis ibsaniiru. Hooggantoonni lamaan waraanni Eritiriyaa hundi Itoophiyaa gadhiisanii akka bahan irratti mari'achuus Price ibsaniiru. Akka waliigaltee nagaa Afrikaa kibbaa Pretooriyaatti humnoonni TPLF meeshaa hiikkachuunii fi humnoonni alaa naannoo Tigraay gadhiisuun ergaa takkaa raawwatama. Waliigaltee nagaa mootummaan Itoophiyaa fi humnooti TPLF walii mallatteessan keessatti maqaan Eritiriyaa ifatti hin ibsamne. Humnoonni Tigraay loltuu isaanii keessaa %65 lafa adda waraanaarraa fageessuu ibsaniiru. Waraanni Eertiraa garuu bahuu isaa irratti ragaan agarsiisu hin jiru. Dhimmi kun saffisaan akka furamuu fi badiiwwanis raawwatamaa jiru jechuun humnoonni TPLF ni ibsu. Gama Eertiraan dhimma kanarratti wanti ifatti dubbatame hin jiru. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kaleessaan gaaffii miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa mootummaan nageenya lammiilee eeguu irratti akka xiyyeeffatuuf dhiyeessan irratti nama miseensota kunneen qindeessan dubbisnee kutaa jalqabaa isin biraan geenyeerra. Kutaa lammataa har'a isin biraan geenyu keessatti miseensi paarlaamaa dubbisne kun nageenyi naannoo Tigraayitti bu'e naannoo Oromiyaattis akka milkaa'u gaafatu. Rakkoon Oromiyaa furmaata dhabee akka malee dheerachuun ifatti akka gaaffii kaasnuuf nu dirqamsiisee jedhu miseensi Oromiyaa irraa bakka bu'an Profeesar Buzaayyoo Dagafaa ammayyuu ittaanaatu dubbise. Nagaa fi araarri naannoo Tigraayitti dhufee bifuma wal fakkaatuun Oromiyaa keessattis dhufuu qabaa kan jedhudha. Oromiyaan nagaa hin qabdu jennee jirra. Tigraayis kaleessa nagaa hin qabdu turte har'a hanga tokko jechuudha namni bahee galaa. Kan hidhatee waliin haa ta'u, kan hidhanne waliin haa ta'u, qaama kana keessatti gahee qabu hunda waliinuu taa'amee mari'atamee maal wayya nagaa uummata keenyaa fi Oromoon akkamittiin nagaan bahee galu qaba jennee yoo mari'anne wanni ulfaataan lafa kanarra hin jiru jechuudha. Kanarraa kaaneetu keessoon keenya waan laafeef keessoon keenya tokkummaan Oromoo waan dhaabbataa deemeef diinni alaa daangaa keenya sarbuun diinni alaa qawwee hidhatee dhufee Oromoo miidhuun caalaa waan nama qaanessu hin jiru jechuudha. Kanaaf Oromoon keessaa nagaaf iyyuu qaba. Oromoon alaa nagaaf iyyuu qaba. Wantoota xixiqqaa irratti wal sakaalaa ooluu, wal jibbaa ooluu barbaachisaa miti. Rakkachuun Oromoo tokko rakkachuu Oromoo biraati. Salphachuun Oromoo tokko salphachuu Oromoo biraati. Daangaa kana immoo kan Oromoo hundaati. Kanaaf haala kanaaf callisuu hin qabnu yaada jedhurraa kaaneetu jechuudha kan nuti ibsa kana baafnu.
dheerachuu isaatu boqonnaa nu dhorkee. Kanaaf jennee karaa kanatu wayyaa jennee amanuti. Kanaaf miti kan jedhus immoo haba wajjas miti lakkii karaa kanaan hin ta'u karaan jedhe malee kan jedhus immoo gadi ba'ee ejjennoo isaa ibsuu danda'a. Nuti garuu akka bakka bu'aa uummataatti kan jenne araara akkuma kaabatti araarri bu'e Oromiyaafis nagaan araarri habuu jechaa jira nuti amma jechuudha. Bakkitti isin uummata bakka buutanii dhuftanis gama lixaati. Uummata dhaxxanii mariisistuu rakkoo uummanni keessa jiru sababa rakkoon kun dhufeef akkamiin hubattu isin akka miseensa paarlaamaa tokkootti? Araara kana qaamoleen hin feene jiru keessumaa finxaalayyiin naannoo Amaaraa araara kana itti hin gammanne hundi isaanii jechuudha. Paarlaamaa keessattis kan isaan dubbatan, bakkoota adda addaattis kan isaan dubbatan, araarri kana hin gammanne isaan kan barbaadan dhaqanii caccabsanii uummata Tigraay jedhamu kana lafarraa balleessanii deebi'uu barbaadu turan jechuudha. Garuu haala kana waan qaamni siyaasaa hubateef ni ga'a jedhamee gamaaf gamanaan araarri bu'e jechuudha. Araarri buusaa hedduu gammanneera jechuudha. Liqimsuuf akkaataan itti deeman kun gaarii miti jechuudha. Biyya kana keessatti namni akkas daangaa dhiibu, naannoon akkas daangaa dhiibu hin jiru. Karaa Beenishaangul ni dhiibu, Oromiyaa karaa hunda ni dhiibu, karaa Affaar ni dhiibu. Lafa waan ni jedhamu jechuudha. Kunoo daangaa Oromiyaa olaaltan karaa 2-3 isaanumatu dhiiba. Kanaaf ammallee maqaa qaama hidhate balleessinaa, maaloo balleessina jechuudhaan cabsanii Wallaggatti seenanii qabeenya saasaamanii horii ooffatanii deebi'anii akka Oromootti kun nuuf salphina dhugaa dubbachuuf. Akka bakka bu'aattis nuuf salphina jechuudha. Haa ta'u garuu dhugaa dubbachuuf isaan irrattis guyyoota 2-3 kan akkuma isin hunduu quba qabdan tarkaanfiin sirriin irratti fudhatamee haalli jiru har'a tasgabbaa'eera jechuudha. Kanaaf qaanii akka bakka bu'aa uummata tokkotti qaama mootummaa, qaama nageenyaa, paartii fi mootummaa hedduun galateeffadha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Waan an beekuuf jechuudha. Yeroo keessaniif guddaa galatooma obbo Buzaayyoo. Jiraadhu. Odeessaalee gaggabaabottan darba lammiileen Itoophiyaa 123 Saawudii Arabiyaa irraa har'a gara biyya isaaniitti deebi'an. Lammiileen marsaa sadaffaan deebi'an keessaa 9 kan umuriin isaanii 18 hin guunne ta'uu ministeera dubartootaaf hawaasummaa eeruun EBC'n gabaaseera. Biyyoota Afrikaa biyyoota lixaa kadhachuurraa of qusachuu qabu jechuun pirezidaantiin Gaanaa Naanaa Akufo-Addo dubbatan. Kadhaa keenya dhiisnee leecalloo ardiin kun qabdu yoo fayyadamne eenyurraayyuu kabaja gaafachuu hin qabnu jedhan. Ameerikaan namoota 7 iccitii Raashiyaaf dabarsuun shakkite mana murtiitti dhiyeessite. Biiroon haqaa US akka jedhetti namoonni kun iccitii waraana Ameerikaa fi teeknooloojii waraana Raashiyaaf dabarsuudhaan himatamaniiru. Dureessi addunyaa Elon Musk dureessa biraan caalame. Abbaan qabeenyaa konkolaataa elektirikiin socho'uu fi Teslaa fi Twitter dhiyeenya $4 biliyoona 44 bute. Hammi qabeenya isaa $1 biliyoona 178 yoo ta'u dureessa Bernard Arnault jedhamuun caalame. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessa aanuun Feesbuukiin Itoophiyaatti hokkora kakaasuun beenyaa birrii biliyoona 100 ol akka kaffalu himatame. Himanni Feesbuukii irratti dhiyaate yeroo wal waraansi Itoophiyaa keessa ture. Algooriizimiin Feesbuukii jeequmsii fi haasaan jibbinsaa akka babal'atu gargaareera kan jedhudha. Hamza Hussein. Abrahaam Maarag abbaan isaa barsiisaa akka turanii fi Feesbuuk irratti haleellaa fi doorsifni erga irra gaheen booda ajjeefaman warreen himata banan keessaa isa tokkodha. Namoonni himata kana banan miidhamtoota namoota haasaa jibbiinsaa Feesbuukiin gaaga'amaniif $2 Ameerikaa biliyoona 2 birrii biliyoona 100 olitti tilmaamamu akka kaffalamuu fi algooriizimiin Feesbuukii akka geeddaramu barbaadu. Kaampaniin Meetaa ammoo gama teeknooloojiitiin haasaa jibbiinsaa haquuf kaduraanii caalaa hojjetaaf ammayyeessaa jiraachuu hime. Bakka bu'aan Meetaa akka himanitti haasaan jibbiinsaa fi jeequmsa kakaasuun faallaa seera Feesbuukiiti. Himannaan mana murtii olaanaa Keenyaatti baname kun gartuu duula geggeessan Fox Glove jedhamuun deeggarama. Meetaan wiirtuu qabiyyeewwan maxxanfaman hordofu magaalaa guddoo Keenyaa Naayiroobii keessaa qaba. Bara darbe abbaan Abrahaam Profeesar Maarag jeequmsa Itoophiyaa keessatti mudateen miidhame. Sadaasa 3 bara 2021 Profeesar Maarag Amaare Abrahaam hidhattoonni qawwee hidhatan dogdoqqeedhaan yuunivarsiitii irraa haga mana isaaniitti hordofanii mana maatii isaaniitti erga dhiyaatanii rasaasaan rukutan. Ilmi isaanii namoonni haleellicha raawwatan osoo abbaan koo dhiiguu namoonni biraa naannoo turan akka hin gargaarrellee dhorkaa turan jedha. Sa'aatii 7 lafaa osoo hin kaafamin ciisee du'e jechuun ibse. Haleellaan sun otoo hin qaqqabin dura maxxansa Feesbuukii irratti maqaballeessii fi odeeffannoon waa'ee isaa maxxanfamaa ture jedha Abrahaam.
Maxxansi sun akka Facebook irraa ka'uuf irra deddeebiin gabaasan illee maxxansichi erga abbaan isaa ajjeefame booda ka haqame. Akkasumallee maxxansi biraa dhaabbatichi haquun ture haga muddee 8 bara 2022tti online irra ture. Facebook haasaa jibbiinsaa tamsaasuu osoo dhaabee fi waan maxxanfamu sirnaan hordofee abbaan koo amma yoonaatti lubbuun ni jiraata ture jedhe ilmi abbaan jalaa ajjeefame kun. Akka keenyatti maatiin biroo dararamuu akka hin qabne mirkaneeffachuun barbaada. Meetaan dhuunfaan dhiifama akka gaafatuun barbaade jedhe. Facebook haasaa jibbiinsaa fi jeequmsa kakaasuu jajjabeessa jechuun mana murtiitti simateera. Warreen qabiyyee Facebook Afrikaatti hordofan gahaa miti jechuun warri maxxansa afaan Oromoo, Amaaraa fi Tigree to'atan muraasa jechuun himate. Meetaan gamasaan BBC'tti akka jechuun hime. Qabiyyeewwan qajeelfama cabsan to'achuu irratti dandeettii qabnu caalaatti cimsachuuf hojjettoota naannichaa beekumsa qabanii fi ogeeyyii afaan naannichatti bal'inaan dubbataman kanneen akka afaan Amaaraa, afaan Oromoo, Somaalii fi Tigree beekan qacarra jechuun ibse. Dhaggeeffattoota keenya odeessa ispoortii irra geenyeerra waancaa addunyaan kaleessa Arjentiinaan Kirooshiyaadhaan 3-0tiin mo'attee jirti. Har'a immoo Morookoo fi Faransaay wal argu mitiire? Zalaalam odeessa kana maaltu ta'a maaltu eegama kan jedhu nutti himuuf har'a sana bira jira. Maaltu eegama Zalaalam? Firaa'ol Galatoomi waa'ee tapha kanaa dursa waa'ee leenjisaa Morookoo irraa waa dubbadha. Leenjisaa Morookoo Waalid Regraay erga leenjisaa garee biyyaalessa Morookoo ta'anii qacaramanii har'a ji'a sadaffaa isaaniiti yeroo dhiyoodha jechuudha. Namni kun kanaan dura Morookoof taphataa turan taphoota 45 irratti bara 2001 hanga bara 2009 gidduu bara Didier Drogba fa'aa wajjin falmii guddaa gaggeessaa turaniiru jechuudha waancaa Afrikaa irrattis bara 2004 Morookoon biyyi isaanii jechuudha xumuraaf yeroo geessu isaan taphataa garee biyyaalessaa Morookoo turanii. Waa'ee kanaa wal qabatee akkas jedhan biyya xiqqoo yookaan garee xiqqoo yoo taate abjuun kee yookaan mul'anni kee guddaa ta'uu qaba waan guddaa milkeessuudhaaf. Kanaafiyyuu tilmaama guddaa kan nuuf kenneeru hin jiru nuni garuu abjuu guddaa qabanneeti gara kaataa kan dhufne kanaaf inni mo'annaa kan jedhu dubbatanii jiru. Taphattoota jajjaboo kan akka Hakim Ziyech Chelseadhaaf kan taphatu, Mazraoui Bayern Munichiif kan taphatuu fi Ashraf Hakimi Paris Saint-Germainiif kan taphatu garee isaanii keessatti qaba. Hakimiin taphataa har'a kan inni wal morkatu kilaba tokko kan waliin taphatan Kylian Mbappé waliin falmii cimaa taasisu jechuudha. Har'a Morookoon wantoota gurguddoo 2-3 irratti yoo xiyyeeffatte Faransaay'n carraa injifachuu ni qabdi. Inni tokkoffaan Kylian Mbappé taphataa saffisa guddaa qabuu fi yeroo ammaa kana Lionel Messi fa'aa Cristiano Ronaldo fa'aa bakka bu'a jedhamee eegamudha. Gamsa sanas argisiisaa jira. Kylian Mbappétiin dhaabsisu. Kan lammaffaa bakka isaa jijjiiranii leenjisaan Faransaay Didier Deschamps kan taphachiisaa jiranii fi gamsa guddaa argisiisaa kan jiru Antoine Griezmann taphataa Atletico Madrid fi kana dura immoo Barcelona keessatti kan beeknudha. Griezmann sarara gidduu irratti deebi'eeti kan taphatu kana dura gama cinaa fuulduraatiin ture kan inni taphatu. Taphattoota kana lamaa yoo dhaabsisan carraa Faransaay galchii lakkoofsuudhaatiif qabdu parsantii guddaa hambisuu ni danda'u Morookoon. Akka carraa taphattoonni sarara ittisaa kan Morookoo kan akka Roman Saisii fi West Hamiif kan taphatu Naif Agward har'a kan deebi'an yoo ta'e miidhama xiqqoorra turanii gahumsa gaarii argisiisuu ni danda'u. Morokoof carraa gaarii ta'uu ni danda'a jechuudha. Morookoon gareen kubbaa miilaa kun akka guddatee sadarkaa kanarra gahuutiif investimentii guddaa gaggeessanii jiru. Waggoota 3 darban keessatti mootiin biyyichaa Muhammad Arfaffaa jedhamanii beekaman istaadiyeemii guddaa ijaaranii eebbisiisanii jiru biyya isaanii keessatti jechuudha. Waggaa 3 erga eebbifame garee kubbaa miilaa warra dhiirotaatiif gara doolaara miiliyoona 65 baasii godhanii kan dubartoota irrattis akkasuma gara miiliyoona 20 baasii godhanii Morookoon deeggarsa cimaa Afrikaa guutuu fi Araba irraa akka qabdu. Akkamidha magaalaa Morookoo keessatti deeggarsi isaaniif kennamaa jiru guutummaa Afrikaattis maal fakkaata? Magaalaa Raabaat kan Morookoo jechuudha waan ajaa'ibaati jechuun ni danda'ama. Har'a akkatti oolee jiru manneen nyaataa, manneen dhugaatii akkasumallee istaadiyeemii guddicha biyyattii keessatti walitti qabamanii namoonni iskiriinii guddaan qophaa'eeti deeggarsa kennaa kan jirani. Balaliin xiyyaaraa hedduun dabalamee gara Kaataritti imalanii achitti deeggarsa kan kennanis deeggartoota 20 ol gara sanatti imalsiisamee jira gidduuma kana jechuudha. Dabalataan duraan kan achi jiran jiru. Dhaggeeffattoota keenya nuti kan har'aaf jennee goolabnee taphni Morookoo Faransaay daqiiqaa muraasa booda jalqaba nagaan bulaa.